في أكما أتياد أكما تمرتي أمة قالي كشتي وأنا سنا جايبة الرا يو إسم كومنت جدا بيا إسم مالي بيتن بيا سانو نما بيكو توقف جدا قافلين نموني هدون جتشور أنا قافتني كوشينا يمكن أموت يوم من عاران قبضو يمكن مطبخ قبضو ما لف سالونة تبانو جتو جتا أكسم أموت يوم فيديو لي قيا أنجنو ديسي ما لف فردانو جلا كتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني أروموكو قوتو جرتو من تفكتان أسولين كودين سنين زدا أما يو أسوق بايا قالو ورابو مليهم بلوجر إيتهاي قافلي هدو رجتشو ده تكفى رتي قافين نموني نقافة جراني أتي إيه سو جرتو رجتن أني مقالا شاشماني قدين أرسيلي keessa jira itti aansu namu dhalattuu eessa torri jettanillee godin mu arsiilixaatii siniin jedha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa yoom galte warroonni jettani baay'een turree hagagalee jedhe itti aansu namu gaafilee namoonni hedduu na gaafatanii maqaan kan ka'eenudha warri naan jettani mee koomentii jalatti yaada baay'ee barreessaa maqaa kiyya ammootuyyuu viidiyoo guyyaa biraa qabadhee isiniif dhufa kana qofa odoon tahiin ammootuyyuu kushiinaa yookiin maxbakan qabduu warroonni naan jettani ni qaba garuu ammootuyyuu haalaan waan hin mijeeffatiniif dhiyeenya waan galee fi obsaa fi tasgabbii barbaada guutuun jireenya biyya keenya kanaaf hanga kushiinaa sirreeffadhu osoon sirreeffatinillee isiniif waraabuu ni danda'a kushiinaan dirqamaa miti abbaan lafa ofii jechuudha bakka qabaate taanani sharaa fi yookiin ammoo madaabara muka dhaabillee hojjetachuu itti keessan ni danda'a akkasuma ammootuyyuu qorqorroo walidha illee hojjetachuu ni danda'a isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kun fakkeenyaaf mana na duubaa kana fudhadhaa hawaasa namatu keessa galaa isiniin jedha ka viidiyoo keessa mul'ataa jiru kana akkasuma ammootuyyuu kushiinaalleen asiin qorqorroon kunoo ni jira isiniin jedha manni lukkuu ni jira hedduudha kun jireenya biyya keenyaa waan ta'eef jecha karaa salphaan jireenya jiraachuu ni danda'anii akka abbaan itti of amansiisetti garuu ammootuyyuu akka abbadanii yoo kunis sunis jettanii dirqama hiqaabeetitti yookiin maxbaka yookiin mana hiqaatitti viidiyoo waraabuu qabdaa kan nyaataa yoo jettan ani jechi namaa yookiin ammootuyyuu ilaalchi namaa naan tahu kan qabuu fi maal jedhan maraatticha intalli wayii deettee jedhan dhiifama isiniin jedha intalli wayii deettee midhaan kadhatee qixxaan daabboo qabatee dhaqee jedhanii waan qabanii jedha dhaqanii jedhan kanaaf waan qabuun ittiin boonaa itti gammadaallee hin hojjedhalle garuu sababa viidiyoo meeshaa namaa bituu geessuuni akkasuma mootuyyuu xiqqoo jireenya wajjin addaan viidiyoo na jalaa ciccite malee viidiyoolee babbareedaa gadi dhiisanii hojjedha akkasuma immoo jireenya biyyaarraa warroonni naa himii naan jettanii dhugaa rabbii dubbachuuf an jireenyumaayyuu kana barachuun kiyya jireenya hin beeku asiin dura isiniin jechuu barbaade waan dhufe hundaa mootuu ni simattanii gaafileen namoota hedduu galuu barbaadaa namni hin galin naan jedhaa warri jettanii ati jecha namaa hin dhageeffatin obboleettii tiyya waan gootu fi waan hojjettu irratti itti yaadii irra deddeebi'ii sammuu kan ka'e itti ciisi ofii mari'adhu ofii keetii dantaa kee murteeffadhu malee dantaa kee namni sii murteessin taa'illee namni akka sii murteessin galillee namni akka sii murteessin rakkoon isaa jechuudha gaafa galtee rakkoon sii mudatee jedhe rakkoo san simachuu hin dandeettu gaafa immoo namni hafi siin jedhee haftee rakkoon sii mudateellee rakkoo sanillee simachuu hin dandeettu garuu ammoo gaafa ofii keetirra dhaabbattee itti yaaddee ol baaftee gabbaaftee murteessite marii nama tokko malee rakkoo san booda dhufe hunda isaatu haala salphaa ta'een mo'achuu dandeetta kanaaf chaalenjiin murtee tokko keessatti dhufu akkuma jechuudha bal'inna yookiin gammachuun jiru dhiphinni illee jira waan ta'eef ati murteessii siin jedha mi'a asumaa mukkeen babbareedaa kana jechuudha an viidiyoo irratti isinii haasaa viidiyoo achi isinii deebisa asuma mukkeen babbareedaa kana jechuudha daawwataatiniin hundi keessanooyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waan feetan dantaa keessan jechuudha mee biyya bareedduu kana boqqolloo as ilaala biyya keenya bareedduu kana jechuudha bareechitanii jiraachuu yoo barbaadan dantaa keessan ufiif murteeffadhaa malee namni akka isinii murteessine isiniin jedha namoonni hedduun galuuf murteessee garuu ammootuyyuu hawaasni keenya maatiin keenya hin galinaa biyya itti galanii miti jedhan biyya isin maaliif beektan biyya sanuu nama beekutu akkas jedha jireenya sanuu nama dura jireenya rakasaa jiraate amma itti qaala'eetu akkas jedha isiniin jedha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa an isin jaalladha dhugaa jirtu isinitti hima jireenyis akka abbaan jiraatetti jiruma ka qaala'ellee akkuma qaala'etti obsaan keessa dabranii addunyaadha waan ta'eef homaa gochuu hin dandeettanii achi qofa qananii mana rakasaa kam jiraataa jirtan dhiiga keessan furtanii tuftanii dalaydanii namni kana keessayyuu gala argitanii waan asitti argaartan kana keessayyuu gala jechuudha wallaahi jireenya biyya keenyaa jechuu as keessaa galu malee raahaa qabbanaan gabbahee jechuudha
jireenya kana keessa galee kana keessa gabbahee garuu qilleensa bareedaame asii ilaala asii bahee jechuudha yoo hawaasni kana bukkeen bubbeen raasu shimbirroo mukarraa xiixu yoo dhaga'ee jedhe aduu bareedduu biiftuu tana wallahi dhugama isinitti qilleensa uumamaa bareedaa jechuudha foolii isaa fudhatee jiraataa isiniin jechuu barbaada garuu namoonni tokko tokko ammootuyyuu salphiftaniitumaan jireenyi akkanaa biyyi akkanaa nuun jedhanii akkam taana warri jettanii gattaa isinitti haasa'a biyyi akkuma abbaan fedhee fi akkuma ati itti yaadde akkuma ati murteessiteedha. Kanaafi jireenya hundaayyuu ni moo'attanii namni biyya arabaa gaafa biyya baatan biyya arabaa hin beeyne sunuu dandeettanii obsitanii teettanii jiraattanii ima jiraattan kanallee isiniin jedhaa hin sodaatinaa hundaafuyyuu viidiyoo itti qophaa'ee hin dhufne viidiyoo odoo gadi hin dhiisin hin bulin jette ijoolleen keessa waatsaappii telegiraama waan na cinqaa jirtuuf viidiyoo karaa kanaan isinii dhufe dhugaa rabbi dubbachuuf osoo gabahaa galaa jiru kanaaf inshaallah ta'ala viidiyoo bareedaa tahee fi akkasuma mootuyyuu haala mijataa ta'e waa'ee isin nagaafattanii fi deebii keessan akkasuma immoo namoonni hedduun maqaa kan kennuu himinaan jedhaa jirtan isiniif hima obsaan na eeggadhaa isiniin jedhaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii fayyaan fa'aa Oromoo ko asumaan subscribe godhaa namoonni viidiyoo kana ilaaltan like fi comment itti gadhiisame yaa ummata kiyya jechuun ummata qaalii qashti waan isin ajaa'ibaa irraa yoo isin koomantii babbareedaa kana naa barreessitan viidiyoo kana ammuma halkanumaan ka'ii waraabina godha akkasuma mootuyyuu yoo laayikii baay'ee argullee viidiyoo addaan hin gotin na godha garuu amootuyyuu carraa jireenyaa waan ta'eef jaaladheetii miti dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi jaaladheetii miti amma jechuu 10 ka'ee 10 taa'ee bakka itti isinii waraabume isinummaan ija keessanii ilaala والله العظيم جتشو إسن أرجو ملهم بلو أنجده حواس نكين لسه أرجو ملهم بلو أنجدني في إسن زال لا إسن إنزل لقارب بيسيهما نمني سيف قدّا فرافي هريون نكانك جارو قدّا سن كلالة كدوكوسات وسيقوا فجيتشو كهيك كلين سن أرجعني ما نهم بلالي فدل هنجدوا لي ما جنانين جرينا بيا عربا جرينا قدّسي صافي هما يوكين أموت أني هدون جتشو ما تينكنا هنجلينا بيك كيسا بكتني biyya ammoo keessa dhuga rakkoon ni jira rakkoon akka jirutti tahe rakkoo biyya gadi dhiisi waan naan jettaniif kanaaf odeeffannoo waa'ee biyyaa gannuu dhiisi naan jedhanii akkasuma mootu biyya wayyamoo biyya namaa wayyaa meeshaa biyya ambaati bitachuu wayyamoo biyya ofiitii bitachuu wayyaa biyya keessanii bitachuu wayyaa tokkoffaa biyya ambaatitti maallaqaan bittanii itti aansee ammootuyyuu kiiloo kafaltanii magaazina galchitanii itti aansee qaraxa kafaltanii baaftanii haa xiqqaatu haa guddatu itti aansee sadaffaa makiinaa nama deemee Finfinnee baasu guyyaa 2-3 guyyaa takkaan fa'aa namni argatee hin baasu kaffaltii kana maleeyyuu jechuun tiraanspoortiin ittiin deemaniif ittiin oolanii bulan ittiin nyaatan dhugaa rabbii isinitti hima birrii asitti jechuudha meeshaa allama fi bitattanii ittiin gara qe'ee keessanii fi